Harka fuunee kabajamtoota maatii waaqayyoof kanneen toora idila addunyaa biyya kamiiniyyuu keessa teessanii tamsaasa keenya kallattiis ta'e haal kallattiidhaan nu hordoftan hundumtuu akkuma amaleeffatame har'ammoo nama kabajamaaf jaallatamaa tokko keessummaa kiyya kabajaa godhee istuudiyootti afeerradheetan jira. Isaanuma ta'uuf beeksisaa isaanitti deebi'uu keenyaan dura garuu as istuudiyootti kan nuyi argamnu keessa kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abrahaamii wajjiniin istuudiyootti argamnee jirra. Isinis ammadhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan jaalala Kiristoosiin isin afeereera. Amma kallattiidhumaan gara keessummaa keenyaa. Keessummaa keenyaa istuudiyootti Af-gaaffii nuyi isin gaafachuu isin wajjiniin yaada isin irraa hubachuu barbaannu isin gaafachuudhaaf istuudiyootti isin afeerraa keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Mee maqaan keessan eenyu jedhamaa? Gabaabaadhumatti ofii keessan mee? Maqaan koo Pastor Ebisa Bekele jedhama. Tajaajila hojjetaa waaqaati. Na waamcha naa gootanii kabajaan naaf yeroo keessaniif isinis waaqa isin eebbisu. Tole. Mee har'a paastariidha. Garuu dudduubatti gaafa achi deebinu akka waliin dhalannee guddachuu keenyaatiin tarii yoo maqaadhaan isin waame nama of galchituun jedha. Mee eessatti dhalatan Pastor Ebisaan? Ani kan hin dhaladhee guddadhee lixa Oromiyaati. Qellem Wallaggaa Aanaa Daalloo Abaraa ganda Deentaa Cabal Qorbe Adiyyaa jedhamtu keessatti dhaladhee achumattis barumsa jalqabe. Tole. Osoo barumsa jalqabiniin dura jechuun bara mucummaa keessanii achumatti dhalattanii achumatti guddattanii achumatti barumsa eegaltan. Mee wanti isin akka mudannootti umurii mucummaatiin namni waa baay'ee yaadata. Bara mucummaa kiyyaa akkasan ta'ee bara mucummaa kiyyaa sanan ta'ee jedha. Mee bara mucummaa keessanii wantoota na mudate jettaniif wanti isin yaadattan maaltu jira? Namni jireenya isaa keessatti mudannoo hin qabaata. Mudannoon yeroo baay'ee yeroo namni sana mudatuuf mudannoo gaddaa fakkaata. Ammarra taa'ee gaafa yaadu garuu wantooti keessa darbee hundumtinuu diraamaadha. Anaaf asichi deebi'etanitti bashannana. Mee kanumaan wal qabsiisee odeessa wayii dhaga'ee ture. Odeessani dhaga'ee ture kun mucaa Eebbisaa jedhamu lolaan fuudhee badee ture jedhanii. Mee lolaan isin fuudhee badee? Manni keenya balbalan qabu. Citaarraa hojjetame. Irra keessa citaa jallis citaa waan ta'eef baadiyyaadha. Yeroon isaa ganna ture. Utuun achiin ga'een dhaladhee gaafan guddadhee ma'anii Harmas hodheen beeku aannanis nooni mucummaa kootti jechuudha. Aannanis dhugeen guddanne harma haadhaas hin argine. Manuma keessan oolaa mana keessan ka'aniitu hojii dhaqu obbolaa kootti obboleettii koo hangafaatti kan xinnummaa kootti ofitti naqabee na guddisee jechuu nan danda'a. Mana ka'anii deemu hojii deemu bokkaa garmalee roobi jedhan isaantu natti miisa kana. Ani mucaa waan hin ta'eef hin beeku waggaa tokko akkas jedhan. Mana keessan oolaa lolaan bokkaa guddaan roobe abbaan koo dhukkubsatee ciisaa. Inni irra keessa muka hojjetanii mukarra ciisaa siree ta'uu isaati gaa. Ani immoo jalaanii citaa maxxafamee gogaa hoolaati kan irra ciisamu. Isarratti ciisuu dhukkubsatee waggaa 7 waan ciiseef socho'ee na qabuu hin danda'u. Bokkaa guddaan roobee manuma keessa ba'e tebbarraan gad dhangala'ee na fuudhee bade.
Na fuudhee badee mangoo wayii jala na buuse mukatu na qabe akka fageenyaa fi na fuudhee hin deemneef. Isa booda namni kan biraan achuma naannoo tokko waan ta'eef tokkuma nuyi obbolaa namti abbaa kootii jijjiiru mucaan isaanii nama guddaadha nu ijoollee qaba. Utuu bineensa ari'u bineensa jechuun qamaleef daljeessa jira midhaan boqqolloo irra ari'uuf utuu makaachisu karaa koo dhufee darbe daljeessi. Isa booda ilmoo daljeessaati moo kun maal jedhee lafatti san iyyuu boo'u manaamni inni na fuudheetu yeroo sanatti mucaan naannoo sanatti dhalatee umuriin isaa xiqqoo ta'e anuma waan ta'eef fuudhee manatti nagashee bishaan ana keessaa gannaqanii akkas ture. Baay'ee jechuudha. Mee haalli maatii isin keessatti guddattan maal fakkaata jechuun haala ijaarsa mana keessanii nu ibsitaniitu haalli waliigala hawaas dinagdee maatii isin keessatti guddattanii maal fakkaata? Wanta si ajaa'ibu maatiin keenya baay'ee maal jedhee si ibsa akka qabeenyaatti addunyaa kanarra dhumarra jirra jechuu dandeenya. Garuu nagaa qabna. Waan gaarii tokkotu jira mana keenya keessa. Hundumtuu nagaadhaan sooressa. Wanti akka namaatti jiru hin jiru. Al tokko maal jedhani namootatti amma yeroo namarra taa'u kana manni keenya mukarraan ijaaramne hundi isaa mastaatii yookaan fuulleerraa ijaaramee jedhee tan qoosa. Maal sitti fakkaate mana keessa teessee gama sana agarta. Kanaafin ammarra taa'ee gaafa yaadu anaaf diraamaadha yookaan waan na bashannansiisuudha malee wanta maal fakkas taanee ture jedhee taaruun qabu. Baay'ee jireenya gadi bu'a maatii hiyyeessaa keessatti dhaladhe. Haa ta'u malee hundumti keenya sammuun keenya nagaadha. Maatii sammuu nagaa keessatti hin guddadhe hiyyeessa garuu maatii akkasii keessatti hin guddadhe. Baay'ee bareeda. Umurii akkamiitti mana barumsaa galtan mana barumsaa kamimmoo kan isin galtan? Mana barumsaani waggaa guuteen galle waggaa 6tti mana barumsaa gale. Maaliif yeroo sana nama hin hidhu. Hidhaniitu ijoollee keessan mana barumsaa gashaa jedhu. Ijoollee keenya keessaa kan hojii hojjechuu hin dandeenye ana. Baay'atee oolaa oyyuu na warra tissanii itti dabalaniitu na eegaa mucaa koos hoolaa koos jedhanitti kan hin deemu malee ani qofaa kottuuf danda'ee hoolaa yuutu sun hin dandeenye. Kanaaf abbaa koo gaafa hidhanii dhaqeema achi taa'ee jaarsi hidhaadha haba godhaniitu mana barumsaa nagashan malee baratee nama taa'anii miti kan isaan mana barumsaa nagashan. Tole. Kanaan wal qabsiisee mana barumsaa isa kamitti galtan? Mana barumsaa keenya mana barumsaa Waayuu Suphee jedhama. Achuma gandumaan itti dhaladhe achuma wal biraa bishaan xinnoo tokko ce'anii kan dhandhu. Mana barumsaa sana baay'ee man jaalladha. Ijoolleen naannoo keenya keessaa yaa'u sadarkaa gadi bu'aa maatii gadi bu'aa keessa kan jiru anaa warri kanumaan jedhan. Ganama mana barumsaa itu an hin naqan. Tuna waamin hin naqan. Mana keenya bira ga'anii dhaabbatu hundi isaanii. Yoon fuuldura bu'e malee fixeensa waan ta'eef fixeensa keessa deemuun barbaada. Fixeensa jissaa fi hin deemaan. Qumxaa hin qabu. Wayyaa qoomee kan jedhamtu jirta asii gadi uffadha. Qumxaa waan hin qabnee fi uffati koo badu hin jiru. Kanaaf ati darbi jedhu. Kanaaf fixeensa buusaa deemu caakkaa keessa buusaa deemu isaan immoo dudduubaan fixeensa bu'aa kanaan deemu jechuudha. Galgala yeroo sa'aatiin surree isaanii eeggatu kophee isaanii eeggatu. Ani waan hin eeggatu wanti eeggatan hin jiru kaa. Kanaaf cabsee man deemu. Baay'ee bareeda. Yeroo ta'etu mana barumsaatii galtanii yoon dogoggoruudhaa baadhee bishaan isiniif daftara keessa nyaatee waan jedhu dhagee utuu dhattanii utuu galtanii haa ta'u garuu barree mee waa'ee kanaa maal jettu? Inni kun achi Waayyuutti miti. Waayyuu irraa ka'e immoo
biqiltuu waaree kan jedhamu gaarii iddoo jedhamuttiin shaniif jedhamu amma afurii duwwaatti ganda keenyatti kan baradhe achiitu gallu bokkaani iddoo biraarraa roobe bokkaan agarreenu tuma deemnu kan na caalu kan sabbaa koo tokko jira na fuuldura darbe ceera andi duubaanini maseena waan ta'u jira boqqolloo macaabsitee kan midhaan hin qabne jechuudha isa nyaataa deemta laaqananni inni laaqana akka laaqana itti fayyadamna kanuma namaati maaf sana laaqana fayyadamtu silaa maseena jechuun akka ani beekutti boqqolloo dhaabatee garuu boqqolloo hin godhatin sana akka agadaatti yookaan akka shonkooraatti cabsatanii nyaatu maaf laaqana godhattanii sidhiba ergiin kutaa shanga'een iyyuu gara boqqolloo nyaachuutti gara agadaa nyaachuutti ol guddise malee yeroon kutaa tokko amma furiitti laaqanni koo inni sirriin biyyoodha. Akkamitti? Biyyoo minyaadha. Jechuun biyyoodhuma boolalee waan ta'amu jira boolalee kan jedhamu dhagaas miti akka baadiyaatti bulbulanii akka qalamii manaatti dibatu. Bishaan biratti hin baay'ata. Bishaan naannoo mana barumsa sana jira. Ijoollee warri isaanii xinnoo see fooyya qaban sangaama tokko kan sangaa lama qaban akaayii fudhatanii dhaqu. Yoon danda'e yeroo isaa boqonnaa borsaa isaanii dhiisanii ba'anii borsaan keenyas madaabariyaa irraa hojjetama. Isarratti immoo kan itti akaayii itti naqattu jira. Isa keessa ilaalee nan dhabataanaan lagatti deemuudhaan jiru kan na wajjin deemanii natu barsiise. Boolalee nyaachuu biyyoo nyaachuu na barsiise. Minyaa. Ayyee hojjettoota hordoftoota sagantaa keenyaa ammallee qophiin Af-gaaffiin nuti Pastor Ebisa Bekele wajjiniin goonu ittuma fufa. Macaafa qulqulluu keessaatu wanti takka na dhibe. Innis Waaqayyo si'a takka qofa kan inni biyyoo nyaadhu jedhe. Innis kan inni jedhe eenyudha yennaa jettan gaafa dhaddachaa labsii atattamaatiin jannata edanii keessatti hundeeffame irratti gaafa murtii himatamaa sadaffaa bofaaf gaafa kennu yookaas immoo sahamaa sanaaf gaafa kennu har'arraa jalqabdee biyyoo nyaattaa jedheen argitanii jireenyi biyya keenyaadha akka kana. Biyyoo nyaachuun maalirraa jalqabee gara Pastor Ebisa Bekeleetti walumaan deebina. Biyya keenyatti abaarsa tokko jira. Ijoollee gaafa baaran yoo wala baaran ijoolleen maal biyyoo nyaadhu waliin jedhu. Al tokko barsiisaan tokko baay'ee na jaallataa booddee nafe. Isa booda booddee nafee gatasaa ta'ee fiigaa mooraa mana barumsaa galu na waamee na rukute. Biyyoo nyaadhu kutaa barnootaa galee amma darii barnootaa galee biyyoo nyaadhu nan jennaan nyaadheen dhufaa jiraan jedheen. Sessuno waatu nyaatanii dhuftanii nyaadheen dhufaa jira. Utuu biyyoo nyaattaniitu sa'aatiin isinitti darbee amma immoo gaafa dhuftan amma biyyoo nyaadhu jedhee sina baara inni. Xinnumaatti aktiiviidhaan iyyummaan kunis natti hin dhaga'amtu. Dadhabina wanti natti dhaga'aman jiru. Biyyoo nyaadhu gaafa naan jedhe barsiisa quufeen dhufe nyaadheen dhufe hin jedheen. Isa booddee dhaabate haan nyaatte naan jedhe biyyoo nyaadhe jedheen. Hin sobana se'eetu harka keessa 50 shiboodhaan hin sobana se'een. Lakkii barsiisna reebee raawwate ammas dhuguma nyaadhee dhufe barsiisan jedheen na jaallatamoo baay'ee. Maal qoostate naan jedhe. Isa booddee akkasitti mongolluun see jirti miti kiisii ka'edheen jira. Kunoolaa kunoorraa nyaadheen kan hambisee dhufe hin jedheen. Wanni sin jettan kun isaaf dhufuu dide. Isa booddee yeroo biraadha kan inni biirootti na waan. Biirootti na maaliidha naan jedhu. Yaa'u misaa ani boqonnaa jedhama. Boqonnaa inni kaan bishaan daakaa, inni kaan manatti galaa, inni kaan immoo lafumatti agadaa bitatee nyaata waan baay'ee jira. Nuni sanas hin qaqqabne. Agadaa bitachuun hin jiru. Bishaan hin daakna. Bishaan baay'een daaka. Ituun hin nyaatiin dura bishaan daaka. Bishaan daaka raadhee boolalee koo nyaadheetanii bishaan korratti dhugee kilaasitti deebi'a jechuudha. Kutaatti deebi'a. Inni agadaa maseena nyaachuun kutaa 5tti ergin darbee kutaa 6 yeroon baradhu maseena nama boqqolloo namaan cabsa gaa.
boqqolloo namaan cabsee yoom ija godhates qabaatee dhiifates namni eegu biran jiru taanaan an cabsuudhum cabsee nyaata deemaa yoo fiiganis nan qaqqaban fiigicha keessa wanti abdadhu wanti cimaan maayinni baay'een fiiga fiigichuma kon abdadha ittuu namni abbaan qabeenya abbaan boqqolloo sana dhaabbatu qaa godhee cabsee nan fiiga baay'ee namatti tola. Mee barumsa umurii waggaa 6tti garsiisan manni barumsaa biqiltuu waariyoo isinitti kutaa 5 barattan immoo haguma sanatti qabamoo iddoo biraatti immoo ceetanii barattan? Dura kan itti sii xumuru waa'ee bishaanii sanaa. Tola. Ergi inni hangafa koosu inni na wajjin jiru sun ce'ee nu bokkaan agarree noorichi fogee jedhama bishaan sun. Anuma akkasii yaabu nooraa yaabu bishaaniin irra ga'e. Mukas anas walitti fuudhee sokke. Riqichuma fuudhee sokke. Anarraa darbatee riqichana dudduubaan fide. Sabooddee xiqqoo yeroo bishaan waan hin daakuu fi bishaan namootaa fi gaangee harree kana saantima tokko saantima 10 jedhama nu biratti saantima 10 fudhannee gaangee faaceesifna baanni jala gorree ba'aasheef gaangees walumatti jala gorree bishaan daaka bishaan irra buunaan hin salphatu isaan hin ceesifna saantima tokko fudhanna yeroo isaan dhowwatanii jira sanatti shaakaleera waan ta'eef bishaan itti mormuu dhiisee fuulduroon bu'ee daakaa jechuudha. Sabooddee hamma gaafan karaan akkas goru jira miti si geessa. Sabooddee muka argadhee muka yaabe. Muka qabadhee. Dirgi karaa dheeraa deemee tika. Dabtarri keessa noo? Mbadi dabtarri si ergasii nagar ambawwan koyyuu ko raajii dhabar. Kan dabtaraa suftaati. Mana barumsaa waayyuu suphee amma mu Afriitti qaba. Kanaaf immoo miilaan deemee ganda biraatti dhaqee barachuun kun dirqama. Ergini achii galee immoo maatiin hidhuu dhiisuun kun ergi dhufee immoo anatu barumsa dhiisuun barbaanne. Kanaaf maatii koo biraa kutaa maatiin amma Afrii duwwaatti na barsiisuu danda'a ture. Kanaaf deddeebi'ee achi baradhee kutaa 6ttis obboleettiin koo tokko naannoo sanatti heerumte akkuma tasaa jechuudha. Ergi isheen achi heerumte achitti baradhee achitti jireenya achi gidduu gaariif biyya gidduu jiru yeroo fatanaa yeroo qormaataa ture yeroos amma irra taa'ee gaafa yaadu garuu barumsa ture jedhan yaada. Tole kutaa 8ffaa eessatti xumurtan? Kutaa 7 fi 8 magaalaa Qaaqeetti baradhe. Isas mana namaa taa'een baradhe. Mana namaa taa'een baradhe. Guddinni koo jechuun of baruun koo nama guddaa ta'a deemuuni waan baay'ee baraa deemuuni achitti. Magaalaa Qaaqeetti baradhe achitti. Egaa af-gaaffii keenya seettaanu mana barumsaa sanarraa kaasee yookaan kutaa 8 fi 7 kaasee isa booda waan jiruun walitti deebina. Sababiin isaa sana dudda duuba wantoonni kaka'uudhaa deeman hedduunsaa jiru. Amalli har'a Pastor Ebisaa yeroo sana immoo dargaggoo Ebisaa Bekkeleedhaa gootummaan guutuutti gargar ture jedhu namoonni. Sababiin isaa dargaggoo Ebisaan nama xiiqii jaallatu, nama tapha kubbaa miillaatiin beekamaa, nama fiigichaan beekamaa akkas ture. Gara dirree gooftaa fudhachuutti illee amma dhufne amma daandii jireenya keessanii wajjin qayyabataa turre haa ta'uutii garuu yeroo muraasa booda kutaa kabiraadhaan walitti deebina. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo kanneen toora idil addunyaa teessanii tamsaasa keenya kallattiis ta'e haala kallattiidhaan nu hordofaa turtan hundinuu sababa yeroo keenyaaf jecha asiitii af-gaaffii Pastor Ebisa Bekkeleetii wajjin gochaa turre kanarraa asuma irratti xumuruudhaaf deemaa irra. Kana booda garuu seenaawwan baay'ee barsiisaa daandii deemsa isaanii daandii gara gooftaatti dhufuu isaanii wanta hunda wajjin qayyaban eessarraa ka'anii akka isaan tajaajila jalqaban tajaajila maaliin akka jalqaban eessarra deemanii dhufanii immoo akka isaan irraa tiksii hoolotaa Waaqayyoo akka isaan ta'anillee walitti deebineetu wajjin qayyabanna.
toora tamsaasaa keenya kana subscribe gochuudhaan dhaamsi keenya hundumtuu yeroo yerootti akka isin ga'u subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo kanneen dhaamsi kun akka isaan gahan barbaadaniif immoo share gochuullee akka hin daganne sanuma wal qabsiisee sagantaaf qophii keenya irratti akkasumas tamsaasa waldaa kiristiyaanaa dibata harka waaqayyoo kan magaalaa Buraayyuu Kattaatti argamtu kana hordofuudhaa fi yaada qabdanis immoo nu dhiyeessuu yoo barbaadan comment gochuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya yoo isinitti tolu like, yoo isinitti toluudhaa baate immoo dislike gootanii bira darbuullee hin dagatinaa. Nu isin jaallanna, isin ilmaan waaqayyooti. Abbaan keenya illee isin jaallata. Amma sagantaa keenya isa eegaanutti nagaan nu turaa. Yesus Kenya, 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 Yesus Kenya.